laphee kan jirtu ati jaamaa gochuu kan barbaaddu eega biti asma Yesuusum as in the name of Jesus Christ afur dhaloota nyaatu caari keessa biyya lafaa keessa godhee deemuudhaaf nyaachuudhaaf kan isa dhibu keessa afur hamaa tokko jira kan nama dhibu keessa afur riphee lubbuu nyaachuu barbaadu afur riphee lubbuu garacheessu barbaadu afur riphee maal jedha beektu sun fudheensi waliin gara yeroo kenna jaalala hin haadhatu dhaabatee hin bookkisa fudheensi waliin gara bara dheeraatti fayyadameera jira dhoksee jira taa'aa jira dhoksee xuuxa dhoksee nyaadha dhoksee waraana dhoksee lolaadha maqaa Yesuusiin nama amanta duwwaa kan qaba billaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaas dhiiga Yesuusiin waraanami keessa maqaa Yesuusiin waraanami keessa በኢየሱስም በይ daf jiras gidduu ammayyuu dafi agartuu ishee kan jirtu ati laphee ishee kan jirtu ati jaamaa gochuu kan barbaaddu eega biti tokko lama saduma maqaa Yesuusiin gara si'ooliin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaa rafte obboleetti mandi baay'ina dhukkuba ture yeroo baay'ee akkasumatti tuna dhukkubu ammuma deemana qabee mana qorichaan deemu mana qorichaa gaafa naqu dhukkubi koo akkana jedhame hin beekamu akkasumatti birrii baaseen gala malee si dhukkuba yeroo baay'ee eeyyee achi saboodde achi bee achi shaampuun ture saboodde achiiti hojii hojjechaan ture baay'ina dhukkubee ana ortodoksiidha. Ortodoksiidha? Eeyyee. Gooftaa Yesuus harka du'aa keessaa si baaseera. Injibbisiisa mana gooftaa jilbaa amantii ishee nyaatee fiteera. Yeroo isheen gara waldaa dhufuudhaaf kaatu lubbuun kun yeroo hundumaa ittiin morma biyya lafaa keessa fuudhee ka'uudhaaf qophaa'eera. Ballaan Waaqayyoo si haa nyaatu. Bara dheeraatti mormeera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan nyaadheera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin daayi daf biyya lafaa keessa fuutee deemtura. Basa asma Yesuusum as in the name of Jesus Christ nyaatu maqaa Yesuusiin afura dhaloota nyaatu caari keessa biyya lafaa keessa godhee deemuudhaaf nyaachuudhaaf amma sirna boomaa daafee isaati tokko lama sadi maqaa gooftaa Yesuusiin abaddu Waaqayyoo si haa nyaatu. Arba eenyu duukaa dhuftee ati keessatti the name of Jesus Christ. The name of Jesus. Asma Yesuusum. Asma Yesuusum. Dabra. Caari keessa. Afura qaadachaa. Eega badamti. Tokko. Lama saduma. Sari maqaa gooftaa Yesuusiin. Intalaa fi haadhaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kan kadhatu duwwaan inni kan kadhatu hin fayya. As kottu gara koo. Waaw. Barafti haa? Keessa dhuftani? Kunimmoo haaraatti irraa dhufne jireenya ammaa as keessa jirra. Buqqaadha baqannee dhufnee jirraani. Mana keenya gubatee innaan as jirra. Mana kiraayii fudhannee jirraani. As jirtu? As keessa jirraani. Yeroo baay'ee garaa ishee dhukkuba. Dhukkubsatti ulgizuma.
Yeroo nama dhukkuba. Ni lukkubsatti ulgisu maqaa qorichaaf jiraatti. Nagaan qabdu. Baay'inaan garaan kee baay'is dhukkuba. Dhukkuba. Garaan kee baay'is dhukkuba. Mucaa keedhaa. Ankoodha. Baga maddee. Ameen. Baga maddee armee. Inni guddaa qabna. Rakkini charraa feera. Ameen. Si jiraachisa Waaqayyo. Ameen. Dhukkuba feera. Mucaan kee Ameen. du'i isheetti dhiyaatee ture. Haati du'itti dhiyaatee ture. Waaqayyo haadharraas mucaarraas sirraas hafuurri qulqulluun hidhaa hiikeera. Ameen. Garaan kee baay'is Ameen. dhukkuba. Garaan koo dhukkuba dhiitoo qaba keessatti. Dhiitoo qaba. Eeno sinti beetii danda'e taa'een ta'u. As keessatti na dhiitee jira. Dugda koona nyaataa kana koona nyaataa danda'een deemu. Dhiitoo qaba. Eeno. Bakka irraa booda hin jiru. Ameen. Bishaan dabataa kee fuudhii gadiitii dhugii dibadhuu itti niqadhuu hin jiru irraa booddeedha. Eeshi. Har'aa kaasee dhiitoon keessa keessa dhibeen garaa keessa inni yeroo bobbaa deemtu mana bobbaa deemtu dhukkubus hundi isaayyuu raawwatee sirraa ka'eera. Ameen. In the name of Jesus. Yeroo keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin. Jajjabeessa dhugaa madda eebbaaf nagaa hafuura qulqulluu In the name of Jesus Christ. jajjabeessa dhugaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. madda eebbaaf nagaa hafuura qulqulluu fayyisuu kee beeka haala kam keessattuu na wajjin In the name of Jesus. na wajjin jirta anaaf oolteetta oolmaa baay'ee ulfaadhu gooftaa haala kam keessattuu na wajjin turtee na wajjin jirta anaaf oolteetta oolmaa baay'ee ulfaadhu gooftaa In the name of Jesus. lakkaa'ee na lakkaa'ee tilmaamu dadhabe mani garummaa kee Thank you, Jesus Christ. Thank you. salphiseen ilaalu manarras waa'ee kee obboroo barii lafaa afaan koo galataan saakadha si waaqessuu fidhi baahu jedheensi waan madda lakkaa'ee na lakkaa'ee tilmaamuun dadhabe mani garummaa kee na caalee narra caalee salphiseen ilaalu manarras waa'ee kee obboroo barii lafaa afaan koo galataan saakadha si waaqessuu fidhi baahu abbaa jedheensi waan madda In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም ወፍተ ጋራ እሳርተ Taasifte. ሳስገራ ወፍተ አርመ ወፍተ Asarruma dhufne. Arma dhufte. Isheenis አርሜ ማንፎ ሰማዬ አደ ከዳው በገመደ ዶርካ ሲባዲ ማን ማንታኔ ዶርካ ሲባዲ ወፍተ ጋራ ወፍታን ሲከራ Ameen. wanti sammuun kee baay'eetti gaddu sammuun kee baay'eetti dhukkuu baay'ee jira waan baay'ee humnaa walitti gaddisu qabda Sirrii. ati waan xinnoo laaltetti gaddita seexanni gara lubbuu keenya jechuudhaaf ka'eera kan nama dhibu keessaa ati waan argattee dhabdee ati waan walitti qabdee sirra qabittinnaa'e ati waan keessa fuudhuu dadhabdee qabda Sirrii madha. kanaaf dhiphatta ati Sirrii madha. garuu seexanni lubbuu keetti ka'eera inni achiin jireenya kee irratti qormaata biraaf inni achiin jireenya kee irratti dhiphina bira uume asin immoo lubbuu keenya jechuudhaafitu
qophaa'ee ka'eera. Kana marbu keessaa sammuu kee sana yeroo hundumaa argeen dhabee, dabqeen dhabee, kaayeen dhabee jechuudhaan inni battaati. Inni immoo asirraan immoo lubbuu kee ajjeesuudhaaf guyyaan isheen itti duutu kana marbu keessa torbee kana xumurtu. Kanarraan kan keessa sammuu ishees ajjeesuudhaaf seexanni torbee kana duwwaadha. Abbaa manaa ishee ajjeesaniitu nawwaallatin irraa reeffa ishee fuudhanii gatanii amma immoo mana ishee irraa buqqaatee dhufte waan an godhu dhabeen bukkee kaa'ee jira ishee. Abbaa manaa ishee du'eera. Du'eera ajjeesanii reeffa isaa dhossanii. Yesuus jira. Kanarraan kan keessa sammuu ishees ajjeesuudhaaf seexanni torbee kana duwwaadha. Waaqayyoo nu harkaa si baaseera. Ameen. Jiraata. Ameen. Keessa jiraatti? Si bukkee jirti? Naannoo kam? Kunoo asumadha. Naannoo kanadha? Jiraattu waan taatu? Ameen. Nus jirra. Ameen. Inni lubbuu ishee dho'uu ishee Waaqayyoo Ameen. buddeen namni nyaatu nama dhowwatu. Ameen. Inni jalqabaa lubbuudha. Waaqayyo inni lubbuu namaa fayyise, inni lubbuu namaa seexana gidduu amma seexana keessaa fuudhe Waaqayyo, inni hafuura namaa harka keessaa fuudhe Waaqayyo buddeen lafarraa jalloonni nyaatan hin dhowwatu. Ameen. Siinii sooba ishee soora. Ishee sun soora. Ameen. Siinii sooba ishee eebbisa. Ameen. Ishee sun eebbisa. Ameen. Gabaadha dhaabbuudha. Ameen. Furdaa garaatti fayyadama. Waaqayyo mana keessan eebbisa, ishee sun eebbisa. Ameen. Bishaan darbatas nu waaqayyo qaanii furdaa garaatti fayyadama. Beeroftanii, waan taatanii, Ameen. eebottanii, rakkatan jabaadha dhaabbadhaa. Ameen. Deddeebi'a hafuurri qulqulluun isheen siinis irraa kaasee burqaa si duukaa abboomeera. Ameen.